Video kana hundi keessan akkuma simbira ga'ee share akka gootan barbaada jechuudha. Videoon kun ijoollee Saudi Arabiyaa jiranii fi ijoollee iddoo garaa garaa jiran hunda laalataa jechuudha. Dhaggeeffadhaa. Ijoolleen Saudi Arabiyaa bakka hin taane jirtanis bakka ta'u jirtanis please dhaabbadhaa. Alaabaa Saudi Arabiyaa, alaabaa mootummaa achi, alaabaa biyya sanaa gadi galabbattanii warri poostotaa jirtan, warri maxxansaa jirtan dhaabbadhaa. Ibidda keessa dhaabbattanii wanti isin ofii gootan hin jiru. Biyya sana keessa too jirtanii mootummaa biyya sanaa qeequudhaan alaabaa biyya sanaa warri laxxaftanii irraa dubbachaa jirtan, mootummaa biyya sanaa galabbattanii irraa dubbachaa jirtan dhaabbadhaa. Lubbuu keessaniif sirriin ta'u. Ijoolleen Saudi Arabiyaa rakkachaa jirti, rakkachaa jirti. Reebamaa jirti, reebamaa jirti. Gidirfamaa jirti, gidirfamaa jirti. Kun hin beekna jechuudha. Hundi keenya sagalee ta'aa jirra, kun beekamaadha. Garuu sagalee ta'uun akkuma itti fufetti ta'ee osoo jiru alaabaa isaaniif mootummaa Saudi Arabiyaa galabbattanii warri irraa dubbachaa jirtan of eeggannoo godhaa. Iddoo jirtan laalaa, bakka jirtan laalaa, eenyu bira akka jirtan laalaa. Lammii eenyu keessa akka jirtan ilaalaa. Dhaabbadhaa. Namoonni viidiyoo dalagdanii harkaa qabdan alaabaa jaraa galabbattanii mootummaa jaraa galabbattanii warri jirtan sooshaal miidiyaa fuula tiiktookii, fuula yuutuubii, fuula feesbuukii jalaa dhaqaatii haqaa. Lubbuu keessaniif jedhaati. Ijoolleen Joordaan, Saudi Arabiyaa dabalatee namoonni Dubaay jirtan biyyoota garaa garaa, iddoo garaa garaa, Beerut, Libaanon bakka garaa garaa jirtan warri mootummaa Saudi Arabiyaaf alaabaa isaanii gad galabbattan isinis haqaa. Hin barbaachisu jechuudha. Dhugumaan ijoollee kanaaf sagalee ta'uuf otoo hin taane ijoollee kanatti ittuutti caalchistanii akka badiin dalagamu gochaa jirtu. Kan isin sagalee ta'uu qabdan mootummaa Itoophiyaa fi mootummaan Saudi Arabiyaa akka waa'ee ijoollee keenya Saudi Arabiyaatti dararamaa jirtuuf sagalee ta'aniif marii isaan mari'achuu akka qaban isa kanarratti dubbattanii sagalee ta'uu qabdu malee mootummaa Saudi Arabiyaa fi alaabaa isaanii laxxattanii warri irraa dubbattan dhaabbadhaa. Kanaaf iyyuu hundi keessa wanta amma gochaa jirtan, wanti isin amma hojjechaa jirtan viidiyoo kan waggaa 2, kan waggaa 3, kan ijoollee keenya ijoollee Oromoo hin ibsine Saudi Arabiyaatti ta'aa jira jechuudhaan propagaandaa bakka biraa fiddanii walitti cuccuurtanii suura nama du'ee iddoo biraa walitti fiddanii ijoollee biyyambaa ijoollee Saudi Arabiyaa qalamaa jira jettanii maxxansitanii warri holola garaa garaa deddeebisaa jirtan fooloo barbaaduudhaaf warri maxxansaa jirtan dhaabbadhaa. Sobar kun ijoolleen keenya dhibba Saudi Arabiyaatti dararamaa jirti, dararamaa jirti. Sagalee ta'aa jirra. Mootummaan Itoophiyaa akka quba qabaatuuf mootummaa Saudi Arabiyaa fi mootummaan Itoophiyaa sagalee nuti taanu kana quba qabaatee akka ijoollee keenya akka hin dararamneef, akka hin reebamneef, akka hin qalamneef, akka sagalee ta'aniif, akka komineet wal godhanii mari'ataniif sagalee ta'aa jira iddoo garaa garaa beekamaadha kun. Garuu viidiyoo waggaa 2, waggaa 3 as fiddanii waan hamma Saudi Arabiyaa keessatti ta'aa jiru fakkeessitanii warri propagaandaa hoofaa jirtan dhaabbadhaa. Fooloo wanti gurrachuu barbaadan karuma biraa fooloo barbaadaa malee ijoollee Saudi Arabiyaa jirtu keessatti wanti ta'aa jiru kun waan isin gadhiisaa jirtan miti jechuudha. Parsantii 50% gadhiisaa jirtu, parsantii 50 kan raawwatamaa jiru jechuudha. Of eeggannoo godhaa. Viidiyoo hin malle, viidiyoo hin taane, viidiyoo ijoollee Saudi Arabiyaa bakka hin buune iddoo garaa garaadhaan walitti funaantanii warri gadhiisaa jirtan dhaabbadhaa. Bakka hin ta'u kun hin adeemsisu jechuudha. Karaa seera qabeessaan sagalee ta'a. Karaa seera qabeessaan, karaa mirgaaf dirqama, karaa duudhaa, karaa qaama mootummaa Saudi Arabiyaatti hin buuneen sagalee taanaan sagalee taanaa jechuudha. Inni biraa immoo mootummaan Itoophiyaa mariirra jira, mariirra jira, hojiirra jira, hojiirra jira. Waa'ee Saudi Arabiyaatti ijoolleen keenya dararamaa jiraniif erga sagalee taane ijoolleen hundi erga sagalee taanii mootummaan Itoophiyaa gadi fageenyaan irratti hojjechaa jira jechuudha. Isa kana namoonni tokko tokkos quba qabdu akka irratti hojjechaa jiran akka ijoolleen keenya gara fuulduraatti hin dararamne warri dararamaa jiran akka hin dararamne akkaataa irratti hojjetamaa jiru itti adeemamaa jira jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa itti deemaa jira isa kana quba qabdu namoonni tokko tokkos jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni alaabaa Saudi Arabiyaa fi mootummaa Saudi Arabiyaa gad galabbattanii gadhiisaa jirtan ammaan qabaatii irraa kaasaa. Tokko
morma kutanii qalaa jiru, reebaa jiru, dararaa jiru jettanii suura ijoollee Oromoo Saudi Arabiyaa jiran bakka hin buune fuutanii laxxaftanii maatii Itoophiyaa warri garaa raasaa jirtan adaraa keessan pilis dhaabbadhaa. Of eeggadhaa. Garaa dhalaan raasinaa, garaa abbaan raasinaa. Ijoolleen keenya guutummaan guutuutti dararamaa jirti. Kanaaf viidiyoo ijoollee keenya bakka hin buune viidiyoo iddoon biraatti sagalee waraabdanii sagalee maalii billaa walitti qaruudhaan sagalee garaa garaa warri waraabdan dhaabbadhaa kun soba fooloo ittiin barbaaduudhaaf jechuudha. Dhugumaan ijoolleen dararamaa jirti sagalee ta'aa jira sagalee ta'aa jira garuu keessa baatanii viidiyoo iddoo garaa garaadhaan walitti cuccuurtanii inni isin gadhiisaa jirtan kun in adeemsifamuu jechuudha. Mootummaa Saudi Arabiyaa qeeqxaa Saudi Arabiyaa keessa teesse alaabaa Saudi Arabiyaa gargalabbattee irraa dubbatta mana eenyu akka jirtu yaadadhu. Warri Itoophiyaa teessanii alaabaa Saudi Arabiyaaf mootummaa Saudi Arabiyaa gargalabbattanii irraa dubbachaa jirtan lammii kee shamarran ishii nan guddadha ofan jijjiira maatii koon jijjiira jettee Saudi Arabiyaa jirtu sana immoo yaadadhuuti dhiisi waan amma gochaa jirtu. Mootummaan Itoophiyaa gadi fageenyaan irratti marii geggeessaa jira jechuudha. Gara fuulduraatti ijoollee keenya haala kamiin hojjetachuu danda'u, haala kamiin lubbuu isaanii baraarfachuu danda'u, haala kamiin nullee community wal goone akkaataa ittiin nagaadhaan baanii nagaadhaan akka galan gara fuulduraatti illee waan itti adeemamaa jiru dhibba mootummaa Itoophiyaa fi mootummaan naannoo Oromiyaa mariirra jiru. Dhaabbadhaa ammasitti alaabaa jaraa gadi hin galabbaxiina. Alaabaan Saudi Arabiyaa kan gadi galabbattan akkuma alaabaa Itoophiyaa yeroo gargalabbattanii irraa dubbattan sinii dhiifama sinitti fakkaatiin. Akka mootummaa keenya Abiy Ahmed suura isaa gargalabbattanii irraa dubbattan akkana sinii dhiifaman se'in. Kan mootummaa Saudi Arabiyaa hin cimaa jechuudha. Kanaaf iyyuu of eeggannoo godhaa viidiyoo kana sheer godhaa bakka hundumaa qaqqabsiisaa yoo dogoggorre immoo of galchaa ijoollee Saudi Arabiyaatiif dimshaashumatti karaa seeraa, karaa duudhaa, karaa face to face, karaa qaama seeraa sagalee taanee ijoollee keenya akka baraarfannuuf sagalee taanaa jechuudha. Malee san jirre fuutanii fiddanii akka waan jiruutti sagalee ta'uun abadan hin taatu. Garuu ijoollee keenya Saudi Arabiyaatiif sagalee ta'uun cimseetti fufaa jechuudha. Mootummaan illee mariirra jira. Kana quba qabaadhaa. Alaabaa mootummaa Saudi Arabiyaa hin laxxafiinaa. Mootummaa Saudi Arabiyaas gadi galabbattanii irraan dubbatiinaa. Na of kalchaa ulfaadhaa uraa bulaa deemanaa.